Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 12. Bukan asal bayi wadi boje, gaman terasa Maria Fidera. Coba, lagi baka aku mah so gede Eropa sana tibu, mata dia mah, coba dia mah. Tadi, kung kayo sukuba. Anang gabal kang pagkakabena nung kubahan natin hindi. Wanti hundumtuu dukkanaa'eera. Abdiin hin jiru. Mana isaa keessa taa'ee ooluu dadhabu, inni kaan mana isaa keessatti gaafa du'u, mana keenyatti garuu lubbuun baay'ee baqa. Baga nagaan dhuftanii eessarraa dhuftan maqaan keessan eenyudha? Akkasuma Waaqayyo maal isiniif godhe jennaan gochaa isaa dubbachuu lafa kanatti as baatanii. Maqaan koo Masarat Taaddataan jedhama. Kan irraa dhufe ganda Duwwaa Shaniidha. Waaqayyo oolmaa akkamii siif oolee jennaan dhugaa isaa dubbachuu gara lafa kanaatti as baate. Duraan dursaa nan dhugaa, nan qaamaa, nan xuuxan turanii. Akkasuma immoo kaartoonii fi fooddee uffadheenidha kan fooqii wayirra bulu turan. Achii booddee gara waldaa kanaatuun hin dhufiin dura nama dhugaa naa baa ture. Namachaa nan kufa. Dhanni kollee nagaan qabu ture. Nama daatan kufa kana. Achii booddee kottu iddoo akkas akkasii fayyinni jira maaf hin deemtu hin fayyita. Hidhee nama obboleettii dhugaa naa baa. Achii booddee shedhanii fi nan dhufan ture. Utuun asin dhufiin dura bishaan dibataa adda korratti akka godhama ture. Achii booddee bishaan dibataa sana nan baqadha. Dhanna keessaa akka waan inni waraana gaafa bishaan dibatichaa natti bu'u. Achii booddee ammas utuuman jedhu booris naa godhe meeskii sakaleessa naa goote maqaa isaan beekon dhugaadhaa waldaa asin dhufe asitti hin bare bishaan dibataa. Achii gaafa lammaffaa gaafa naa gootu obbaraan dhufe akka. Dhanni koo aneechaa dhufe nan dhugaan ture duraanii nan dhugaa nan qaamaa edee akkuma dubbadhe baay'een dhugaa. Araqee raanii sadiifaatti dhugaa. Raanii sadii malakkee shanfaan dhugaa. Achi booddee biiraas tokko nanaaf dhugiiti kan jedhamne waan biyya lafaarraa kan jedhame nanaaf kan hin dhugiin hin jiru. Dhugaadha kuni. Achi booddee bakka tuman akkas jedhu gara waldaa kanaa nan dhufe kan hin baradhe sasittidha. Kan hin cuubame sasittidha. Waldaama kanatti jechuudha. Achi tuman kanaan jiru. Gaafa gara lafa kanaa dhuftanii jireenya biyya lafaa keessan ture nan dhugaa nan qaamaa nan xuuxa jettaniitu sababa dhuga ba'umsa namaatiin lafa kana dhuftanii gara lafa kanaa dhuftanii Waaqayyo maal isiniif godhe mana kanaa immoo waldaa kanaa immoo baatanii jireenya kaleessaatti deebitaniitu moo Waaqayyo jireenyicharraa asumatti isinii kenne? Waldaa kana dhufe gara jireenya sanaattis hin deebine gara dhugaatii sanaattis hin deebine dhugaatiis nan dhugadhee galee asii gaafan galu galgala isaa sanbatarra kan hin dhufe galgala isaa dhaqee araqeen ajajadhe gaafan araqee ajajadhee taa'u araqee ajajadhee akka gaafan itti dhuga lakkaa sana malakkee tokko ishee sana rookanii raanii sadiifaa dhuguu tokko ishee sana dhugee ficuun dadhabe. Achii sadhiisee kaffalee saabicha kaffalee nan ba'e bakkee iddoo biraa dhaqeen biiraa ajajadhe. Biiraa sanas dhagee walakkaadhaan ga'ee naa dhumuu dide natti toluu dide keessuma koodha bakka. Achi amma sigaaraa immoo guyyaatti paakettii tokko iyyuu nan ga'u. Paakettii tokko irratti firee 10 fa'aa irratti nan dabaladha achi booddee sigaaraa nan xuuxadhee firee sadii kiisii kokee keessa jiru tokko lokkosannaan amma sigaaraan akka lafaan nama rute caccabtee sigaaricha rotuman gadee iddoo gaafa sanaadhaa qabee ittiin deebine sigaaraatti suusiitti bishaan irraa iyyuu suusiin nan qabu kan dhugaatii irraa miti. Waaqayyo isa seenaa namaa jijjiiru isa lafaa nama kaasee jireenya namaa haaromsuuf galanni mala kana caala. Achi ana immoo bakkee kan itti bulu immoo fooqii wayii jiraatarran bulaa achi as kana iddoo rafu firaashii ciccitaa wayii jira ture firaashicharra buchullaa taree tolmaan horee ciita ture. Gaa firaashii kanarratti tareen sun ciibsanii udaan saree sana kan harkaan kan argee ashwaa irraa argee akkasitti dhaqeen isuma xaragadhii rafandu nama chaadheera sanitti meera achi utuun jedhu namni bakka kottu akkas akkasiidhaaf nu bukkee galii jedhee irraa dhuguuli bakka nu bukkee humna keedhaan nu gargaarii nu bukkee buliin
achi ishedhanu isaan bukkee buluutti tuuman ka'u iddaan waldaa kanaa dhufee qabeemmoo namni sun itti deebi'e waldaan deemtu dhanii na lolu ture waldaan deemtu mana koo teessee waaqeffattaa mana koo teessee waldaa deemtan dhanii na lolu turani achi booddee anuu waan jenne utuman kanaan jiru manichaas nan ba'e manichaa ba'ee bakka adda manichaa ba'ee booddee immoo mana mataa koon kiraayii fudhadhe firaashiin ni ciccitaa sun hin nafe ofiraashii mataa koon bitadhe biddileessi mataa koon bitadhe jireenya koo waaqannaa qayyare sanaa qayyare kanaaf galatti naa gashaa. Achi tumaan jiru achi ammasii na dhukkuba ture na harka kana baay'ee na dhukkuba ture danda'ee inni hidhadhu harka koo danda'ee akka toliin kaaseen kadhadhu achi hafuurri qulqulluu dhibee koo kana na arga ture abbaan koo afaan jiran turanii karaa deemanii abbaan koo abbaa mul'ataa afaan jiran turanii karaa deemanii turanii achi booddee raajii dhalootti naa kadhata ture hojii hafuuraa maadha kuni mana waaqayyoo fi sassata mucaan kun hojii hafuuraa maata akkas godha. Aloota waaqayyoo jaallatu seexanni sin gaadha. Aloota garbuu waaqayyoo irra jiru hafuura maanis hin barbaadu. Nama kana namni kun hin argata akkam barakanne kan harkatti gootu. Namni kun yeroottis yeroo maleetti sammuunsa akka boqotu kan hin goone kan ittiin morkatu. Cabirraa! Daaf! Humna dhiiga Yesuusiin. Nama waaqayyoon barbaadatudha garuu seexanni na baara. Dab 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 barruu isaarraa sammuu isaarraa laphee isaarraa fayyaa isaarraa kiisii isaarraa dhibee keessa fuudhii ba'irraa eebbar dhiyaataa jirtu fuudhii ba'irraa maqaa gooftaa Yesuus si abboomeera maqaa Yesuusiin dabii iyyi ba'i keessa si'a sadii iyyi ba'i si'a sadii. Galatoom gooftaan. Achi booddee gaafan ciisu akka itti rafuun qabu gaafa itti gangalagaladhu akka itti galagaluun qabu akkaataan itti rafullee ciiteen sin itti agarsiisa saba waldaa fayyina. Gaafan Ilaalaa dhukkubbi harka isaarraa ka'ee akka itti harka kanaan waan sitti himaa jiru dhaggeeffadhaa ilaalaa. Harka kanaan ittiin bu'u gaafan nan galagaladhu immoo qasedhe akkasitti ofirra naanna'in. Galagalee duddaan irra kan ture achi amma gaafa harki duddi kun na dhukkuma mukaatti fedhe amma takka sol naannee deebiin cinaachata kanatti akka naannee irra farraachee harki kun firaashii naan qabatu na waraana firaashiin illee bakka achi utuma na kanaan kadhadhu fayyini naadhee sana fayyisee waaqa abbaa mul'ataaf galata naa haa galateeffamu gooftaan Yesuus. Ulfinni kan isaati warri fayyitan duwwaan galateeffadhaa gooftaa. Achi booddee amma dhuga ba'icha dhoskee taa'u koodhaan ammasii abjuu koodhaan akka jedhu turan abbaan koo abbaa mul'ataafa achi dhufanii iddoo kanan taa'aa ture iddoo kana taa'een achi booddee mana namaadhaa waa nyaattee tan jedhu turan abjuudhaan dhufanii jakkeettii sadaalacha wayii tokko uffatanii eeyyee abbaa nyaadheeran jedhan hojii harka namaadha waaqayyo idduutii galeera jedhan achi booddee gaafaan taa'ee boo'e abbaan maalan godheen maal koo fudhachuuf natti hojjechiisu waa tokko hin qabu minaan jedhan achi booddee nan boo'an ture achi gaafan akka fedhee boo'u dhiisi bakkaan boo'e waaqayyo idduutii galeeraadhanii gaafan akka fedhu na bukkeen jiran dhufee akka boorumtii isaa immoo dhufee iddooma kanatti iddoon fayyinni koo asumatti hin fayyanis kanaafis waaqayyoon naa galateeffadha. An sanbata rookaan iddoo kanan jiru ture waaqatas na dhaabe mana farsoo lakkaa'an ture dhugaadha kun mana farsoo yoo qanee har'aa mana baluudhaa qanee har'aa mana baluudhaa baannee walta wadaaddarra ture garuu waaqadha kan fideas na dhaabe achi booddee gaafan achi deemu mee iddoo dhattee gangalatte sana nu geessi mee na jedhan eessa iddoon gangalatte fayyina. Hallelujah. Gaafa isaan akka jedhanii fayyuu barbaaddu taanaan kottaa isin hin geessaan jedhee achi fayyuu barbaada mana kiimii ta'atiyyuu jiran mana kiimii sicha kan namaa mini kun kan waaqaadha kottu fayyuu barbaadda. Iddoo deemtee gangalattee fayyitee sin jedhu. Iddoo fayyee akkas naan jedhu achi booddee mannaaraa ittiin argatu. Mannaaraadhaa san qabe kun dhugaadha fuula rabbiif dhugaadha amma mazooraarra dhufee ga'utti kolfaa dhufe bakka waan na qirqirus hin beeku utuman kolfuun dhufee mazooraarra ga'e achi bakka gaaffii natti ta'e bakka achi tuman akka jedhu kanaanii waldaa kuusittiin fufee fayyinnis naa ta'e isa fayyaa naa godhe waaqayyoon naa kabaja ammas. Kabajamu warra feese galatti gooftaan Yesuus.
harki fayyaa galateeffatu arrabni fayyaa eenyusu gooftaadhaaf. Akkasuma torbee har'aasii nan dhukkuba ture mataa nan dhukkuba namni mataa kee gar tokkoon si nyaatu as bahine jedhu turanii abbaan kobbaa mul'ataafa achi booddee innis hojii marka namaadha diinni naa ciiteen bulu achi booddee atiin ba'an ture abaluu abaluudha gooddeenyootuma faana qaamee faana tuutaa turedha isaan kunis kan irratti kana raawwatu gaafa iddesii nan wallaalan ture maqaa kana gaafa wallaalu xiqqoo turee garuu boorumtii kana yaadadha namoota kana sana fayyite kanas diina koof dabarsee nan laatiin turaa fi sarraan nagee waaqayyoon naa galateeffadha. Erga namni waaqayyoo fuulduratti si waaman isinii kadhatanii har'a mataan keessan nagaadha. Yaa waa tokko dhibeen tokko narra hin jiru fayyaa koodha waa tokko harki koos miilli koos hundumtuu koo nagaa galata rabbi waaqayyoon naa kabajaa kanaaf. Kabajamu gooftaan Yesuus. Warroota akka koo suusiidhaan lafarra biyya lafaa irratti rakkatan biyya lafaa irratti saqaayyaan kottaa fayyaa iddoon fayyinaa fidha waldaan fayyinaa baarratti ishee bantee si waamaa jirtin jedha namoonni fayyuu barbaadan kottaa fayyaan jedha maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Yoos qaba kanammoo abbaan koo abbaa mul'ataa fi raajii laloo fillaata. Mana waaqayyoofis qabadhee dhufeera isa hidhaa koo hiikee nama waaqayyoofis qabadhee dhufeera jechaa jiru sabni waaqayyoo kana caala harka keessa walitti buusa. Kennaa isaanii laatu nuti harka walitti buusnee abbaa mul'ataa siman.